Waaqa koo mammunan si dubbisa kan dubbiseen ergineef dubbiseen furanne gaarii miti. Si haa ga'u nagaan koo holqa onnee koorraa madde gaara bahee sulula ceehee osoo daadiin koo ilaalu isa fuuldura qaxxaamure samii baqaqsee sibira naafa qaqqabu. Waa'ee nageenya koo akkas yaachisu nan beeka. Yaaddayin waanuma beekumsaa natti baay'istee na cinqaa jiru malee nagaa koodhaan. Garuu nagaa isaati jettee immoo natti hin callisi. Haala kanaan itti fufnaan ani sirriiqaan hospitaalli Amaanu'eel biraanchiinsaa afaan Oromootiin akka banamu taasisuun koo nafu. Kan kana siif barreesse immoo ana jaalatamaa ilma kee isa ati harka kee dhiqatte uumte abbaa beekumsa danuu artistii sirriiqaa fullaasaa futtaasaati. Oh, sorry my God, waan dagadde. Mata duree tiyaatira yeroo darbeen siin jedhe sana hin dagattee. Rakkoon qabu garuu namni akkasitti baay'atee si rakkisu nan beeka. Kana yeroo maqaqqabdu naaf ergita rakkoon qabu. Nagaa wajjin. Torban dhufu immoo qubeedhaan yookiin kuulleedhaan an siif barreessa. Ana sirriiqaati. Kana akkas gooteetu samiitti baastaa hin balali'a kaamma mul'anni koo. Artiin Oromoo kun alayyaa kana afaan Rabbi bira gahaa jechuudha. Kun fe'etti si haa ga'u immoo rakkoon qabu. Fuuldura daadii koo qaxxaamurtee yeroo dhiyootti deebisaa munaa deebisa. Ankan na ajaa'ibu beekumsa akka kanatti baay'iste xalayyaa toora galcheen akka kanatti akkan barreessuudha taasiste. Uummanni kun maalumaaf yuunivarsiitii tokko irratti leekchera nan taasisuudhaan kuulleellee haa taatu nan barsiisa. Rajan, what happened? Waan baay'eetu happen godhe sirri. Okay, tell me the first happened. Okay, the first one is ayyuu biyya kanatti fayyadamuu hin danda'amu jechuudha. The next one hayyuu lubbuun jiraachuun biyya kana maaf shoror keessaa maaf iyyisiisaan jedheen. Rajan, anas bar kanumatu na rakkise jennaan. Amma kana kunul amma otootiin dhufin dura daqiiqaa tokkoon turre xalayyaa barreessee toora galcheen uumaa kootti ergeen kee to dursitee dhufteetta ta'e bar kan kees barreessee xalayyaa tokkoon dhimma lama xumuranna ture. Rakkoon guddaa ana hayyuu biyya kanaa boquu gadi cabsee waa'ee xalaa kanaadha. Raajaanati immoo maal taatee ani uumaa kootti xalayyaa barreeffachuu fi boquun kee cabuun maaltu walitti fide? Sirri kun maalseeti? Heerarkii wanta jedhamutu jira. Adeemsa jechuudha. Wanti hundumaa adeemsa mataa isaa danda'e qaba beektatu. Amma fakkeenyaaf namni tokko shuree dubbisuudhaaf gara mana keenyaa dhufe jalqaba eenyuun dubbisa? Urgee dubbisa. Amma sirriitti naa galeera. Achi booda shuree dubbisa jechuudha. No sirri. Siini amma wiixanii dafinoo dheedhan itti siif hin galu. Itti aansuudhaan obbo Fullee dubbisa. Amma naa galee. Maaliif beekte? Abbaa qabeenyummaa meeshicha mirkaneessuuf miti ree. Of course. Amma naa dhuftee jirta sirrii keedha jechuudha. Maalseeti? Xalaa'aati amma uumaa keetti barreessitee jalqaba ana raajanitti barreeffamuu qaba ture. Raja, an kanan jedhu jechuudha. Ati gowwaa madhaayee.
Ani kanan jedhe yeroon ani animal science barachaa ture practice yeroon bee lilmoo waraanu sirratti shaakalee lakki akkasumaan ta'u lakki akkasumaan ta'u yoona jechuudha lilmoon sammuu kee torre garuu garaan si bokkoo kiteetti beekte gilaafiin garaa keessatti si irraanfadhee sirrii Teewii na yaadachiste beekta? Beekta ka ani Raajan hayyuu akkan ta'e na beekta seerumaan hayyuu biyya kana akkan ta'e beekta. Ganama barii obboroo barii lafaa jechuudha. Beekaan beekumsa isaa abbuura mitiire anis ganama baay'ee rafu beekta. Hirriba koo daftee kaata. Hirriba koo abuutii tokkoon daaraa butoro godhee beekumsa koo abburuun gadi ba'e. Roobni baay'ee rooba ture beekta. Roobitti bitaan mirga miliqaa turte. Akkeestiin jalaa miliqee balbala dura ga'e. Akkuma balbala dura ga'e saaluma keessantu gargari maree saasi fakkaatu dhaabbattee marratuun argee. Saa ishee jirudha mitiire. Yeroo darbee bada. Anaan na beekta ka. An gaafanii piraaktisii ba'aa ture beellada baay'ee yaalaan ture. Atiyyuu dhukkubsattee dhuftee ture. Gaafan siitii lilmoo si waraanne hudduu keessa. Itti aanseen akkuma si waraane ka'een saa ishee jirroon sun dhufte. Achii booda jechuudha. Lallaala lilmoo lallaala fixeera. Isuman siitii waraane hudduu ishee keessa kaan. Achii booda jechuudha. Edda sii kaasee DNA keessantu wal tuqe ta'een beeku. Sa ittiin gaafa si argitu marrachuu jalqabde. Kun haasaa dhagaam. Maasiti haasaa koonti si xumuraa jechuudha. An uumaa koo akkan baay'ee kabaju beekta. Sa'aattiitti siqee waca ishee yeroo dhaggeeffadhu. Sa'aattiin gara kootti galagaltee fuula ishee gammachuudhaan ibsitee sirrii qabu naan jette jiran jedheeni. Achi booddee sirrii wajjin barannee baay'een kabajaa baay'een jaalladhaa seenaa baay'ee wajjin dabarsine jettee arraba ishee jalaati uffata diimaa dheeraa baastee natti laatti. Ani obboleessi kee immoo seenaa keessa ifaajjii sa'aattis lafatti hin barreessu jedhee uffaticha alaabaa Raajaan tiubii kongoradha. Saaksiin keellee nama bokoksiti garuu jechuudha. Sa ittiin kan eenyu akka taate hin beeku. Uffaticha garuu waa'ee artii duukaa waa wal qabatu kanuma koo ta'uu hin didu. Kanuma kootiyyuu. Weel wanta guddaan uffatichi kan kee ta'uusaa amanuu keeti. Maarseeti amma uffata kana waan raajii ta'e hojjennee uummata kanatti muudii qaban. Raajan waa'ee artii irratti taanaan ani faarfataa kee bara baraatii. Amma waan barbaadde naa jechuudha. Okay sir. Maarseeti ogummaawwan baratte sadan keessaati filadhoo soosiin jedhanii kamiif dursa laatte? Baay'ee ulfaata wanti kun gaaffii cimaa na gaafatte beekte. An miidiyaa irratti ba'ullee kanumaaf hin jibba baay'ee gaaffii kana waan na gaafataniif. Muuziqaa. Akka jaalallee kootti ishii ilaalaa. Tiyaatira immoo jechuudha. Tiyaatira. Harmee makoo jechuu dandeessa. Animal science akka eenyutti osoo ilaalee gaariitti fakkaata. Daadii! Kan akkasirra keenya daadii. Dhukkee nurraa kaasee mana kana nurratti barbadeessan. Maalumaaf jechuudha. Waraqaa kanaaf carraansii buusaa isa keessatti tokko filannaa jechuudha. Sii galee namti. Achi gala gali. Raajaa. Inni ilaali.
Ati bar dinqii mana baati. Keessumaa jechuun sammuun kee kun. Sirrii akkan dinqii ta'e anu beeka. Amma harka kee kana osoo gadi hin deebisiin akkuma ol kaastee jirtutti kana keessaa tokko filadhu. Tole. Sulumayyuu harki koo kuyyuu as rafee jechuudha. Kaasuun natti cimaa beekte. Maal ta'a? Oh my God! Wow! Theater! Theater! Yes! Raja? Gaafa ammaayii fi jiru kuttee jechuudha. Theater! Gaafa jetti jechuudha. Sagaleen kee vookaalii qaba. Maal ta'u toonaa ergistee muuziqaa tokko ittiin hojjette. Shara qaba kana booda muuziqaa wanta jedhamu hin yaadiin muuziqaan xobbeetti siquta. Ela siquu carsan siin jedhan si coolliksaa. Kanaafuu akkasiin gaafa si ilaalu fiiliingii ajaa'ibaa wayiin sirratti argaa jira. Gadi baatee har'a piraangii hojjetta ani manuma kana keessa taa'in si waraabbadha. Uummata piraangii hin beekne na reebsisuufi yoo na reebanoo. No. Isa uumaa tokko hin yaadde. Alaabaa tiibii koo fudhattee baata yeroo isaan sirkutu dhufanii alaabaa koo fuutee agarsiista amma barbaadde amma garaan keessi qofee bulbultee biraatti deebita. Ani immoo as taa'ee GPS'dhaan si waraabaa nageenyummaa kee eega. Ani badee waaqa xalayiitti namuma si geessee. Akkana jiru. Tiyaatira. Amma immoo piraang beekumsa jedhu naa dabalte. Kashalabbiin meeqa amma karaarra hin jiru waaqayyoo inni tammaanaaf anumaaf daddabaltu akkas. Raajaan immoo akka nageenye. Raajaan yaada keetti walii galeera mari'adheen qeemmoffaan. Uffata immoo maal uffadheen hojjedha garuu. Uffata foomaa tokko yoo hin dhiiphatini shuraa jechuudha. Muka somboo akka muka sombootti qullaatti ishee hambisee nuuf. Irraa baastee akkam goote? Akkam goote jirraa baastee? Qalamee roobni itti roobee fakkeessanii biraa fide isa. Yaa biraan sitti makkamitti akka irraa baasee amma garuu jitti daakkee. Qullaa ishee jirti jedhi gara. Batti manatti gurraachofte antee kootu bees. Tole maaramii sole maana baqatti tun gurbattii jedhan. Baali tuni wannoo magaaja fardaa deemi akkuma na baqateetti nageenyi si haa baqatu. Hallayyaa si haa gatu ayyaan abbaa keetii asitti sin deebisi. Qe'ee kanatti sin deebisi waan maali jedhan. Urgeessa. Uffata kiyya argite, huccuu kiyya argite, qullaa na dhaabanii argaa jirtaami kun qullaa hafee. Yaa maaramii soolee ani guyyuma tokko si rakkisee beeka. Atillee na rakkisiin kaa maalo guyyuma takkitti tana keessa na baasi cinqii kana keessa. Yaa karaamaa abbaa hoofa. Maalo humna keetiin laali haylii keetiin na fuuldura. Wanni ittiin na qoraaltu san ishee walika. Itti buuti kootu. Tole siin jette amma jecha ila daaraa keessan gangalatini ol ka'i akka harree ol ka'i daaraa keessa tole jette isin. Tole jette? Eeyyuu. Jetteere ante? Baali ante erga kunoo kanumatti maaramiin afaan keechan kana hin dhageechuun jedhani as jechaadha. Waaqa wajjin waanuma kominikeeshinii jedhalla. Akkanumatti dhaabnee jechaadha. Amma laali riileeshiniin keenya akkasumatti abbayyaa gamaa fi gamana dhaabbatee jechaadha. Akkanumatti wallaala malee walitti dubbachuu waan tokko hin jiru. Akkuma kunoo ammaa kana jechaadha chigiriin fixinatiin hoggaanitti dhufu hoggaanitti xaxaadafoo jechaadha. Karaa cabeenaa yaasu jenneetum harka keenya akkana goonaga. Innis immoo nu dhaga. Mishaa gootanii jecha. Mishaa gootanii huccuutii argite. Maalo ali amma mucattiin amma shuraallaan amma shurumti jechaadha uffattee amma asirraa akkasitti dabartee odumaan iyyuu gurratti dhagaa qaraqqaratte ta'ee waan naa beeku odumatti iyyuu shuraan uffattee dabarte shuraa koo. Kumboon biillamichaa fayyaa qabaa. Shuraa ana malee iddoo tana keessa jira. Hissuurtee sammuu fayyaasi qabaa. Jig. Maalo ali kooni kana nama daandii guddicha qabsiisee too'ii geggeessee biraachas deebi'e. Fotokoppii keetiin urgeessa anchi maanna ante maal jechuudha qamisii keetis taasisaa baasa beesi ol
tasgabbaa'e baal miira keetti deebi. Ani kanan jedhu waa'ee information uffata keetti sittani machaadha laal. Tasgabbaa'e na dhageeffadhu. Namni amma uffata kee uffatee too asirraan darbee jechaadha. Ammoo xana asirraan darbee geejjee. Eenyuuni? Maattan beekani suma fakkaatti shuraadha deemi. Deemi sarratti diddiigi yoo barbaadde. Ani ammallaan jetta. Tole gudi. Mee anatu qullaa bulii shiidhan jedhee haalii uffata baafadhuu too. Anatu qullaa bulii jedheeni jenneen. Laali dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan jechaadha. Kan akka shiita naa miti jechaadha laalaan. Nama 90 guutuudhuuf guddaayi. Harkaan akkanatti ishii godhetan asirratti mataa irratti irraa fadhee ture jechaadha. Mataa kiyya irratti ishii ofirratti gata. Abbaan kiyya narratti argeen ani ergan ofirratti irraa fadhee deemee abbaan kiyya narratti argee maal godha namni kun hundi tsagurii kee gubbaadha naan jedhe yoo lekkana gadi jedhu laa. Namni tun raftee bulti sitti fakkaata nama 180 taate laa. Amma achiin booda waan akkas gadi jedhu ani jechuun laal nama mataa kiyya irratti horsiisuu danda'udha ani laal. Ani akka shiita namoo jecha lafaa olishii kaasee nama milaasii kiyya irratti darbadhee milaasii kiyya irratti ishii dhoskachuu danda'udha. Maali ishiin tun yaalii keessa namaan beektu keessa qabattee namaa laatteedhan. Maali boo? Yaa Asaffaa Shaaroo Lammii asee yaa korma koo yaa Asaffaa Shaaroo Lammii. Mana asiola daman. Urgee my hero please boy rakkinoo jiraate nuti dhaloonni qubeessii furraati. Isin tu rakkina kiyya naa furaan. Laali isin ta furtanii miti jechaadha laa rakkina kiyya. Mangiftiin oofisaati dadhabee xaalayaa waaqatti asioolaa barreessatii jira. Urgee ko anisumaaf jedheeti nan ila qilleensi fudhatee kaabatti si buusee taanaan kobilistoonii kaaba madaa'urra asuma biyya keetitti. Biyya keetiin daaraa ta'uu siif wayyaa. Intaala deemtu narra. Tana maaltu arra beeydee gannatti erge yaalii maal taate? Narraa deemisiin jedhe an ofii kiyya laal orsiquun kiyya maali banani waaqatti ol dhiyaachuu fanani laal. Rakkina kiyya waaqa wajjin tawaa yaa'aatii jira. Baakkish deem narra. Deem. Okay, bye my Charlie Chaplin. Waan ati amma jette kana beeku baadullee beenu kalaali of eeggatuma deemi immoo laal. Maraattu baay'een oddoo kana keessa gadi haate of eeggatuma deemi laal. Dhakaasitti guurtee dhawattee tocha laali. Kilaasii barnootaa kee akka isirbeetii sitti fakkeessine. Of eeggatti deemi adaraa laaluun qulaasatti yasima calaskiti galee. Maali guyyee mana gahu. Adammaa laseeni nan dhufa qidaame gofaree fileeni. Adammaa laseeto nan dhufa qidaame shaashii biteeto. Nan dhufa qidaame gofaree fileeto. Adammaa laseeni nan dhufa qidaame gofaree fileeni. Nan dhufa qidaame shaashii biteeto. Nan dhufa qidaame gofaree fileeto. Adammaa laseeni nan dhufa qidaame shaashii biteeni. Adammaa laseeto nan dhufa qidaame gofaree fileeto. Nan dhufa qidaame shaashii biteeto. Isiin ofiinuu si dhufteeti maatti dhaxxaree jaarsa keenya. Eechaa dhufti immoo achi. Bakkuma dura dhufti kamaan. Dureessaa dhufti immoo qishiriitoo waaloo. Nuree qishiriin ta'e. Waaloo suma kaa dabaaqula tumoo waan taate. Dabaaqulli goggogaa. Ilkaan kee riga dura dabaaqula namaan jechuu kee duratti. Maal haasa'u? Maaloo kan biraa hoo maal rigan? Taate. Kan biraa hoo maal rigan dhume? Ila haafessu malee ajjeesuu jedhee miree mammaasii. Akka saree arraba dhadhaa dibanii harganaa ooli malee anfaantii akka keetii kan oduutu lakkaa'u. Sidheesi futtaasaa leencaa ila. Dallaa kana keessa uummata hariisoo nuyi oduutti lakkoofne sigaala gammoojjii kana dhiisi. Asxaasaa kana nyaachuu bartanii laali. Maalitti gootan tukkusiidha maal jettaniisin? Maaltu sin galcheen jedhe laal? Maal jedheedhani? Gaddeemtuun harree hiribbii fuutii jedheedha Maayikel Jaarso. Sii galaagu. Gowwaa takka arrabsii lammata ofiin of arrabsaa jedhan. Waa akkana sidhiisaa ganaa huccuu ati ofirraa qabdu kana sirraa baasee lafee keessi lakkaayaan. Intaa deemna biraa sin jedhe deemna biraa laal. Akka laasi teestaa mataa keessitti bu'ee laal mataa keessi baxabbatee caa obbo Fullaasaa Kaakayyuu keessitti fakkeessi. Deemi sin jedhe deemi. Badadhamaa zala qixxaa.
maal fakkaatu kun mallattoon qiyaamaa ila waan amma tuftee gadaa qifte kana boru arraa buufuu jiru. Jettee been amma beenu gadi amma jettee faandofte. Beenu faandaatu baali ishiin tuni haante baali gadi bisiin ayyaana dhabeetti shaara bicha gochaatti dhufte saafaan. Baali ishiin tuni. Har'a moo haaluman ta'aa jira sira nama hundaanuu wal lolaala mangiftii malee maaltu naaf yaali. Kayeetan daandiitti cubasattis anteenni qoosaan beeku akka shuree kana isir beetii ona galchee takki boonis sitiin tokko naman waan taate waan jiraan isaa. Amma jecha laali waan gochuu qabu amma shurittuman amma arrabdeetan jecha olitti seenee dhiifama gadhachuun qabalaa jalatti kubee gangaladheetu jecha namni takkittii silaa iddoo kana keessa hin jirtu amma kadhachuun qaba seeneetu jecha. Best of best yetti siitaapi ogaa sirreeffattu waan dheeran immoo raajan waan taate haante. Akkuma biddeen ishiin tolchite har'a na nyaachiste kanatti laata. Gurmoo daabboo ishiin tolchite yoo na nyaachiste waan ati barbaadde. Hundaayyuu siifan guutaa waan ati barbaadde hunda. Mee nyaata dura ulee kee lafa kaa'i harka kee ol qabi waan inni jedhe na wajjin jedhe. Kunooti. Ayyaanni keessan na fudhatee sokkaa jira. Akka kaafuu dalga ciifne waan nuun taane itti dhiifne. Waan nuun taane itti dhiifne. Hamtuuta isaan harka cirra bakka jirtan hundaa jirra. Bakka jirtan hundaa jirra. Akka moomeen jette jenna hojii durbaa sin hojjanna. Maajaatii keessa saganna. Karra eegnus ni daganna. Diina keenyas ni baqanna. Asitti waraasiin jira. Waraasii. Biddaan tokkotti diriirsii ba'i. Oone maaramii soore. Surumaa walitti fincoomne jechuudha. Harki kee akka achitti citee hafuu barbaadde malee waan ajajamte qofa raawwadhu. Isallee akka asitti citu hin barbaadu. Lakkii kanallee hin barbaadu laal. Akka miira keessa gallee kan muudiin nu dhufu jecha. Sirba ammaa kan irra deebii nu sirbime. Muudii keessa yookaan nu dhufe nan hojjedhaan. Eeyyee. Dhiifama maamila keenya yeroodhaaf kaasatti jijjiirra jirra. Kabajamoo maamila keenya iddoon isin amma dhaabbattanii jirtan kun nageenya keessaniif sodaachisaa waan ta'eef otoo bitaa fi mirga hin mil'atin akka baatan jedhamtanii jirtu. Bada salphataa sodaan lafa fudhatee
akka jiru. Waanuma sagaleen isaa hebbate qofaaf dheera jedhan. Badha salphataa lubbuu harkatti hin deemu. Yaa. Maali gudiin jiran? Urgeecha! Anuma kurruuti ilaal, anuma raacite, takkitti ilaal. Maali gudiin mana qabin? Akkana an taati? Namni asirraan darbanii akka bire? Eegufaatu asirraan darbee ana na waamanii, siddisee faan na waamne asubteetu. Maali gudiin mana qabu? Ani anan jedhu. Birii adda ante? Eenyutu akkanatti si tottolcheessi kaa'een jedhe qohi. Goottii kiyyas immoo amma jecha akkatti bareedu dhugaa waaqa. Kana booda surmaayyuu irra qabu ummattii asumas maddii taa'eetu akkamitti taa'aatii oolan siyaamati haa oolan. Qomii surmaa'u uffadheeta si laala surmaa'u. Laal namni akkanatti hojjete sun jechaadha sirrii miti laa anarraa irra bareeda uffanni. Waaqa maal jechuudha maal taate. Namni kan akkanatti goote siif hin milkoofne haaduma keessan xaartan malees. Urgeedhanii tooyi akka asitti urgeen mana hin jirtu jedhanii obbo Fullaasadhaa walitti naquu turaniimi siniin taane gaani. Akkamitti godhattee jiru? Akkuma isaan godhanitti anis akkasumatti. Akkanumatti dhaabbattee miti maali haamte? Akkanumatti kojjine namni akkanumatti urgeedhaniitu as dhaabanii nama waamsaa oolanii asitti. Kun akkanumatti dhaabbadha. Odoo ammaa namni kana asitti tolchee deemsu jechaadha amma odoo dhufees isuma jedhee inni bira darba. Ani sitti nimneere ani sitti meera laale odoo na tuffachuu baatte kan hundumaayyuu hin taatu odoo na tuffachuu baatte jechaadha laa. Ganamuma ogguma na qortan jechaadha odoo nagaa nan gaafatiin xum jettanii too na bira darbaatii turte jechaadha sirriiqittiifaa. Laale heeran jechaadha siimmoo jechaadha sitti meetan ture ganamaayyuu. Hin deeminii maraattu baay'een as keessa baay'ee gadi baate oddoo kana keessa mana kana keessa maraattu baay'een baateerti dhakaadhaas si rukutanii sitti siin hin jenne. Hin jijjee narra utaaltee too deemte. Kunooti kaasii bubburuskani kan ammoo kan godhe jechaadha laa kan hundumaa kan xate wanta kana raajittiidha. Raajittii akkana sin godhe malee jechaadha sin lamaan hin beektani tureeyyuu jechaadha. Deema toon nama kofalchiisaayii maallaqa sinii kaffallaa nama rukutaa toon sin kofalchiisuudhaaf jedhaa toon itti maa jettee ni raawwattee siniin jettee raawwattee si fiddee deemte jechaadha laa. Akkamitti amma akkanattiin obboleenyi lama akkanatti wal rukutee gara maal jedhan kana meelaa raajittiin miti la sirriiqittiin jechaadha la sirriiqittiin fayyaa miti la sirriiqittiin akkanatti dhodhootee heeraan dhodhootee akkanatti galuun maal jedhan ka amma kan obbo Fullaasan hoo sin dhagaye maal siniin jedhan jedhe ammaani laal obboleenyi lama warreebu sirrii miti siniin hin jenne maal akkamitti obboleenyi lama manaa wal baastanii tooyi wal dabaddabda maal jechuudha kunam ani laari garuu sitti meetan sirrii miti bakka sirrii miti obboleenyi lama warreebu sirrii miti akkamitti wayyoo lakkii namootumti obbolaa lama walitti naxxanis lakkii raajittii jecha fakkeenya raajittii fudhadhaa jiru surmaayyuu lakkii sitti mee lakkii obbolaa lama lakkii sitti mee agartalaan akki maal jedhama amma kana maal lamaan jedha kana amma obboleenyi lama obbo Fullaasa maal siin jedhama kana nama kofalchiina jettanii too deemtanii oggaa wal dhiiskitanii galta lakkii lakkiin ta'u lakkii wanni kun
Lagi.